السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت مسينسوتا كينا مسينسوتا ولدا أكسيونا أوروبيس أنا جرات بقى نجا جراتن هندي كيسان بك جرتن تنجين كينا كان كبجا إسنا لكبو بليوان كينا المان آية الران تنا ديبي ويا لما سدين كان كيست سنجافة جاتور تنا سني ديبي سول آفين وان قبتا مجرو توكو الرد آباد ديسن أرجسي سوبر باديتي بليان كي لفتي تينا سايتين توقفا لفتنا توني سايتي توقفا تمني يورب بجد أكد إبشاني الرت دابتودا لفتي أكو مسين أرجتن كنا قدادا نانو أبولي حياتي ترجمتي وردا كودشان كيسة ترجمتي بولي وردا كودشان كيسة أرجمتي أكو أرجتن كان نانو نسي كنو أبارتاما موتوماتي مرفمي جرا لفتيكا كان فكاتي لفكنا جرتو بولي حياة نانو فلتما لفكنا جرو كان الرت نمني كينا جي آفر جي أشان دب سديف شان تما كفلت لفتنا هلا الفدا جنة يروح الدوا سوا تره يرد بچا تره أكما لفتي غاري تاتون بروسين إسيل اللي جباتا بروسين إسيل نرى يرچون نرى ترون كوستي نساء أكا درن دبلموان دورا خرور فنوان دورا يانا جالا ودي جرا أما أنت ربي قلن هاقو بروسين إسي تمر الرجرا كناف لفا كان جرتو كان لفا في الفنة كيسايو النورة في الفنة بولي هاي ترقمت تنا كاري دب لما دب سديف شنطة فرد دايتشون osoo nama keenya ta'uu baatte nama biraa taate dhugaatiin fakkaatu nama keenya ammoo yeroo hedduu irratti dubbanne irratti haasawaa turre haga ammaa namni kafalate nama gabaabaadha ka kafalatus ka hin kafalatinis hundiyyuu miseensi keenya kabajaaf jaalala guddaa qabnaa fi keessattuu warroota gaafa duraa irraa kaasee akka viidiyoo gaaf duraa obboleessi keenya Sheetamaa Abdallaa ergan arguudhaan irra hirmaatanii dhugoomsanii itti dabalamanii waan kana kafalatanii jedhan mallaqa isaanii ji'a 5 irra ji'a 6 nu bira ture jedhe kabajaa fi jaalala guddaa isaanii qabnu ibsuun barbaada. Baga kafalattan baga itti milkooftan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Lafti lafeeteenna akkuma duraan jechaa turre ammallee ima jenna. Kanaaf qabsoo guddaadhaan aarsaa guddaadhaan hadhaan tana lafa isteeppii dhumaarra geennee jirra jechuudha. Isteeppii dhumaarra geennee jirra. Yeroo gabaabatti yoo rabbiin jedhe kaartaa fudhannee waliin itti gammannee waliin itti bohaaru taana jechuudha. Kanaaf yaa obboleeyyan tiyya nuyi akkuma duraan dubbachaa turre karoorri keenya Oromoo hawaasa keenya bal'aa miseensota keenya kabajamoo qofsiisuudha. Saniif jecha bu'aan Oroobeejiidhaaf galu haa xiqqaatu. Bu'aawwan kanaan raawwatamus haa xiqqaatu namni keenya itti haa gammadu ka jennu gatii kana kenna. Kanaan booda Januwaarii 15 irraa kaasee gatiin lafaa 500 taha isin beeksifnee jirra. Warroonni ji'a tokko nuu dabalaa jettan guyyaa takka nuu dabalaa jettan torbaan takka nuu dabalaa jettan qoosa dhiisa rabbi jedha qoosa dhiisa kun qoosa fakkaata ji'a 4 ji'a 5 ta'aa turanii deebi'anii hamilema namoota kafalatee mallaqa isaanii waan kana keessa kaawwatee ji'a haganaa eegallee namni laala kanallee laaluu dhiisanii ji'a tokko nuu dabalaa jechuun qoosa. Kanaaf ji'a takkaa miti guyyaan takka wani dabalamu hin jiru. Lafa miseensota Oroobeejiitiin ala uummanni biyya keessaa namni barbaadu guddaadha. Lafa akkana geettu piroojeektii guddaa kana bal'atu kaapitaalli piroojeektii kana miliyoona 500 ka proposaalli ittiin dalagamee jedhe san keessaa dhiyeenna kana parsantii 30 kaash baalaansii keessan isteetmentii irratti mul'isan hun jedhanii isteetmentii baankii irratti miliyoona 150 irraa barbaadan parsantii 30 jechuu waan kana keessaa piroojeektii gurguddaa akkana fakkaatu kana namni keenya 150 irra hirmaadha jennee kadhataa turre amma galgalaan ammoo ji'a tokko nu dabala torbaan tokko nu dabala
kun qoosa fakkaataa. Yaa obboleeyyan keenya kabajamoo warroonni haga ammaatti hin kafalatin abbaan rabbi isin dandeessise dafaa kafaladhaa. Kan hin danda'inis akka Orubeeziin maqaa isaatiin dalagamaa jira. Lafa kanarraa fayyadamaa yoo rabbi jedhe achi keessaayyuu carraa argattanii sanuu itti gammaddanii. Kanaaf obsaan jeequmsa tokko malee haasa'u tokko malee obsaan obboleeyyan keessan warra kafalateen jeeqinaati. Eegaa wanni kun galma haa gahu isin hundiyyuu itti gammaddanii isiniin jedha. Galatooma har'aan tana miseensonni keenya yeroo irraa yerootti lafa ofii dhufanii ilaaluun beekamu. Akkasuma obboleessi keenyarra Foozii kan jedhamu obboleessi Alawiyyaa Bayaan nu bira dhufanii lafa obboleettii ofiitii ilaalaa jiranii. Obboleettiinis isaanii biyya Swiidin jiranii achi irraa warroota gaafa jalqabaa kafalate irraayyii mee miira isaanii dhagahamee fi lafa obboleettii ofii arguudhaan waan itti dhagahamee fi akkaataa lafa naannoo kanaa afaan lama waan jedhan isaan irraa dhageen. Salaamu alaikum. Akkam obbo Foozii nagaa jirtu. Mee lafa obboleettii teessanii fi bitamtee yoo argitanii jettan maal isin dhagama? Naannoon illee naannoo Boolee Hayaatii akkuma isinuu beektan isin nama jiraataa magaalaa Finfinneetii. Lafa Finfinnee illee akkam akka taateen beektanii mee maal isin dhagama? Baay'ee bareedaadha. Wanni kun carraadha. Akkana siigaa namoota naannoo kana argachuu keessan carraa bareedaa argatanii nuti warri biyya keessa jiru hiree tanan argannee jechuudha. Har'a immoo biseen dhufee Alawiyyaan lafa san ulaalaadha yaanii gamana dhufee laalu daawwii bareedaa haalaan hin gammadee itti fufaadha. Waan kana of harkatti akka mirkaneeffatan manni keenya miseensa dhaaba kanaa warri taatan cinaa dhaabbatanii waan kana galmaan gahuudhaaf otoo haamileen keessan of duuban deebin yeroo gabaabaa keessatti waan kana akkasiin gatiin lafa tanaa ta miseensa keenya kennineen kaareen 2,750. Mee lafti naannoo kanaa gatiin isii akkamii akka isin odeeffannoo qabdanitti? Akkanaan odeeffannoo qabutti naannoo Finfinnee keessaa CMC lafa jaamtuu fi Hayaat lafti jaamtu kun lafa taajirran baay'ee yeroo dheeraa yaa'ii dura irratti wal dorgomaa turan. Lafti kun carra qabeessa. Har'aan tana isin naannoo kanarratti argatuudhaaf kuni maallaqa miti. Amma yeroo ammaan tana ani kanneen hin beeku naannoo kanarratti jechuudha. Naannoo Finfinnee irraa lafti badhaatu jaamtu jechiin ishiidhaa ol ka'aa kan ta'e ganda 22 jaama ganaanyaa CMC Hayaat ka jaamu kuni lafa gatiin isaanii ol ka'aadha. Waan kana gatiin kuni akka beenyatti ilaalama malee kuni akka carraatti ilaalama malee akka waan kaartaadhaan nama harkaan gaajee hin yaadu. Ayyee galatoomaati. Kaareen 200 naannoo kanatti hagam ta'a jettanii yaaddu? Dhugaa miliyoona takka fi hanga miliyoona 3 jidduutti argama malee ani gatiin kanatti ni argama jee yaadu. Ayyee galatooma ulfaadhaa obbo Foozii. Kuni saayitii tokkoffaadha. Saayitii lammaffaallee waliin deemni daawwanna. Galatooma. Salaamu alaikum. Ayyee obboleeyyan keenya miseensota keenya kabajamoo kun saayitii tokkoffaadha. Saayitii lammaffaas waraabnee isin garsiifnaa. Galatooma bakka jirtanitti tika rabbi keessa nagaa rabbi keessa jiraadha. Isiniin jennaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.